akkasi namni haasa'ee qabu of keessaa fuudhu uffama nama qodheedha. Waa addunyaa ta'uu baatan namni isin hin baatu qaba. Maal kana jira keenya maal kana hundumaa nama rakkoo haasa'u. Waa addunyaa keessa garuu hundumaa rakkoo haasa'u isin dhaggeeffata maqaan isaa ulfaatu. Isin galee jigooti kanaafitu waa addunyaa keenya akkuma namuudhaaf ta'ee keenya utaara baay'ee bara tokko jiru waddaa kana hin dhiibna barbaadee kana hin waa addunyaa jechuun garuu maaliif dadhabbii keessanii jabina keessanii hojii jaallattan waan ta'eef forever wajjin jiraattu jechuudha. Magaalli mana koo hunda dadhabbii baay'ee qabu yeroo dadhabbii sana hojii jaalladha maqaa waaqayyoo ulfaatu. Pastor Abdiyaa Zamaanlis dadhabbii sana hojii fudhadhee kina hunda wal barree waggaa dadhabu irraa Pastor Zamaanlis wajjin. Pastor Abdiyaa mucummaa jechuudha deemee dhugaatonni fuudhee dhugummaa maqaan yeroo inni jedhu akka hojii boomiti jedhee illee kanaaf jechuudha bara barachuu qabu. Naannoo jaallachuu danda'u bara hundaa isin isaan jaalladha maqaa waaqayyoo ulfaatu. Kanaafi waan hundumaa kanaan guddachuu danda'uutu nurra jiraata. Kana keessatti ilaaluutu nurra jiraata. Erga kana jedhee waaqayyo isin haa eebbisu. Erga kana jedhee gara mata duree kootan galaa. Mata duree maaliif isin barsiisa hojjettanii waa'ee aarii isin barsiisa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nageenyi warra booddee protestii gochaa jirtu moo dirna qabaatu waa'ee aariin isin barsiisaa jedhe koorsii aarii adda mikniyaatni isaa waldhabdee ummata matsaafa barreesse Principles of Conflict Transformation. Amazon.com irra jira. Ingilizi isaa doolaara 40. Asitti hojii jirta gara 5,000 qofa qaba. Barree gaddaammoo Oromoffaan isaatti jijjiiramee raabsameera. Amma mana barumsaatti deebi'ee barachaa jira. Albertaa Yuunivarsiitii Masakulaariitti deebi'ee barachaa jira. Waggaa tokko naaf fixuudhaaf. Waa'ee dhumaa rakkoo irratti, waa'ee konfliktii irratti, waa'ee walitti bu'uuratan baradhatti deebi'ee Yuunivarsiitii biyya lafaa irratti jechuudha. Matsaafa barreesseera garuu piroomotii gochuun irra jiraata waan ta'eef barachaa jira. Net University kan jedhutti. Innaa amma maxxansa barreeffama barreesse irratti maalan jedhanii rakkoo keenya ala miti sanyiin cubbuu sanyiin loliisaa keessa jira. Yaa'ii boqonnaa fudhate gaafa kadhattanii kadhannaan keessa deebi'uu didi. Kan isin kadhattan immoo haala fedhii keessa itti kadhattan soomaas guyyaa qabu soomaas waggaa isiniin deebi'u maaliif isiniin deebi'u akka fedhii keessa itti kadhattu kuwishii keessa itti dizaayinii keessa fedhii keessa kanaaf deebi'u gaafa deebi'u hundi mana keessa seetanii yoo tokkumtu waraana jedhanii ingilifitu KBMCirra waraana walitti qaabatu dubbii walitti qaabatu maaliif isa feetan isa argachuu waan danda'e lolisitti deebitan eessaa ta'e sun keessa deebi'e hin kadhattanii ta'uu hin barbaadanii ta'uu aarii keessa fuudhaniitu waan walitti hin dhumne jechuudha. Namicha waa ta'e dhuunfaa jedhaniiti aarii kan waan ta'e bu'uutti gootu jechuudha. Maal ta'e beeksisa hiikamuu hin danda'u. Maaliif keessa koo jira kan. Amma kanaafatu aarii balleessi namtu loliisa balleessi namtu garuu maaneejii goona. Isin gadara jiru maaneejii goona. Akkamittiin akka nama karamuun baane goona. Kanaaf utuun barumsa kana kanaan dura dura ta'ee matsaafa sana kana booddee barreessan keessaa waa'ee aarii barreessa. Ruutiin isaa lolisi kan ta'u waraanni kan ta'u isarraa kan aariirraa qaba. Dhiisii nama gaafa laatu waa'ee aarii. Akkasumatti gaafa laatu aariin garuu hundee waan hundumaa waan ta'eedhaaf mee waa'ee aarii kanatu waan tokko tokko walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyoo isin eebbisu. Amiin jedha. Koorsii mana isin barsiisa waan ta'eef amma yoo tarii kana barbaadanii iimeelii keessanii yookiin paastora isaatti kennaa yookiin akka tokkotti kennaa iimeeliidhaan forwaard isinii gochuu nan danda'a. Garuu istiraatiijii tokko tokko isinitti agarsiiseen isarraa jalqabaa jechuu kooti yaada koo. Waa'ee kanaan istiraatiijii tokko tokko isinitti agarsiisee jechuu kooti aariin maal akka inni godhu. Isinii galeeranii yaada koo wanta jechaa jiru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maaliif kana jechuun barbaade macaafa qulqulluu seera uumamaatii qabatanii mul'ataatti yoo agartan kanuma agarraa istaatiksii biyya lafaarraa garuu gaafa isinitti agarsiisu badaa isinitti agarsiisu xinnoo mashee
waggaa digdamaarraa riisarchiin hojjetame tokko mana barumsaa Ameerikaa elementary schoolii mana barumsaa Ameerikaatti pointiin 5.5 barsiisonni ijoolleedhaaf eegamu astamaaru aarii biraa dhabde ijoolleen tola deemtuun astamaarii isaanii xaaraniitu pointiin 5.5 ijoollee barsiisota isaanii reebi persentii 10 immoo aarii isaaniidha anger aggression violence darajaa qaba hundisaa aarii akkamitti aarii akka deebis isa booddee immoo dubbii dhufu riizaaltii isaa aarii isaanii kanaaf samaarii guutuu yookiin loluu bahuu dadhabaniitu shugguxii meeshaan hidhatanii ijoollee deemtu mana barumsaa argu maal gochuudhaaf ajjeesuudhaaf akkamitti qawwee argatu ijoolleen kun yoo jettan Ameerikaan qawween suuqitti gurgurama rakkoon hin jiru isin booddee keessan baakgiraawundii keessan kiriminaal hin ta'in malee hundumtu mana qawwee qaba isaan loon yookaan kan jedhamutu jiru akkuma seenaatti isaan loon yookaan jechuudha namatti darbe malee nama sitti darbe ajjeessa rakkoon hin jiru seera Ameerikaati keessumas kan Filooriidaadha walloltu ollaadhaatu walloltu si iddoo keessan gadi deeftan isin rukutuudhaaf isin barbaadanii yeroo miti fuutanii meeshaa keessanii inni hidhootanii ajjeessu kana wal ajjeessu nama Ameerikaa keessatti baay'ee keessa gara kiriminaali kanaaf warra jalaa fuuteetu ijoolleen ittiin astamaarii ajjeesuuf dhibba keessaa persentii 10 mana barumsaa deemu yoo qorattan waggaa riisarchii gootan waggaa 2 baranaa waggaa 3 baranaa mucaaloo deemaa waggaa 12 13 gara ijoollee didaamu 30 dhaqee ajjeese gaafa dibeetitti dhiyeessanii geemiidhaan nama ajjeesaa warra kun bigdiilii maaliitiin geemiidhaan odeenya taphanne ajjeesaa warra suma piraaktisii godhe maanii kun rakkoo maaliitiin mucaa waggaa 8 abbaa haadha waggaa ajjeese meeshaa fuudhe maaliif meeshaan mana jira waan ta'eedhaaf hinaanee gaafa gochuutti ajjeese biyyoota guddatan jedhu balleessaa kan jiru dhuma gararramaa inni aariin sun akka isaan garmalee haasaan akka isaan akka nama machaanii ta'an isaan godhaa jechuudha. Nuti immoo ኦኬ አሁን እየተናገርኩ ያለው በንዴት የምለው ነው። ንዴት ቁጣ ትንሽ ይከለክላል። የንዴት ውጤት ነው ቁጣ ራይት ኦር አውትሬጅ የምለው ቁጣና ትንሽ እንትላል እና ስለዚህ ቁጣ ላይ በኤፌሶን 4 ላይ ማለት አንዳንድ ቦታ መጽሐፎች እናያለን እና ቁጣ ምን ያህል ብዙ ነገር እንደሚያበላሽ ነው የተናገርኩ ያለው ንዴትን ማጥፋት አንችልም ነገር ግን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ እንችላለን በውጪ ወይም ደግሞ በውጪ ማለት ቤተክርስቲያን ካውንስሊንግ አላት ሌሎች ካውንስሊንግ አላቸው ካውንስል ሰው ያለው ለመቆ ማለት ነው አማካሪ ያላቸው እኛ ደግሞ ችግር አለ እንደ ኢትዮጵያ ረኮ ከምን አመራቆ ከኛ ፉራ ዋና ተናሶ ነሞሪ ከማራ ለከቹ ፈ ኡቱን ገና ወዳ ለከስ ማንበርት ስለገና ደውለቱ ማሪኮ ቆዋቱ ገለ ኮሪያ ተቆጭ ባሴ አሲሙ ኩነት አሲሙ ሞራካቴ አሲሙ ሲገለ ማለት ነው ከዶር ይዞ ከራሱ ለማለት ነው እንዴት ሞተ ስለዚህ ዝምራ ኮፒ ፈት አሁን ነው አሁን ለሰው ማለት ነው ማለት ነው ከሩማ አሁን አንዱ ያሉሳ ዳይሬክት ዋስ ነው ማለት ነው እና አይገኛስ ኑራ ቆመኝ ይባስ ነው ይቱራጭ ነው ማቼ ወደ ኑራጭ ነው ለዘላለም ይዘራ Gua begitu, buraco masalah mulai kita makan berbeda. Tidak ada yang sudah saya khawatir ada di situ. Malu, kayaknya baru. Kita tuh tidak, kita tuh tidak. Sekali itu, itu beda nih. Ini kalau waktu dapat aku sudah masih musuh. Akhirnya, benar saat iceberg waktu itu jerak kalau orang itu itu, kalau ada ke situ bute itu.
gaafa Titanic markaba Titanic kan digalagalee akka itti galagale maaliif Atlantic keessa inni gaara ta'e dhufe bishaan mura darbati Okeaanusii irra darbaatti gaara ta'e ni argu markaba yeroo dura darbuu dhabu markaba jallisii kan saasachi baase gara nama kuma sadii tuttu godheef weerata nama kuma nama dhibba saddeetti bili nama dhibba lama nama yartuu waa keessaa awwaala isaa gaara dheera maatii kana godhee naayisuudha gaara ta'eera tulluu irra ta'eera garuu Okeaanusii irra yaawwaatee ni darbu markabi gaara ta'e kanaafuu malee abdii kutannaan keenya keessa jira sodaan keenya keessa jira jibbi keenya keessa jira abdii dhabuun keenya keessa jira jireenyi keenya guutee garuu ga'ee jiraadhe akkasitti guddinyaa dinagdee baafa nu qabnu wala baruu hin jiru keessa keenya kanaan waan guute gaafa achi jalqabu wanti tokko lafatti qabdee ni qabne sini galee guutee dha keessa waaqayyo namaa gargaaru malee itti goote kanaafitu warri biyya lafaa kiristaanonni gibbisoota kan isaan jiran kanaati hundi isaan jiraatan tokko miti ዲፋና ያለው ግልጽ ነው ያላመኑ ሰዎች ክርስቲያኖች ግብዞች ናቸው የሚሉን ምክንያቱ ዋና ምክንያቱ የምንኖረው የምንናገረውና የምንመላለሰው አንድ አይደለም ብዙ ጊዜ ስለ ተስፋ ሰጣለ ተስፋ ነው ተስፋ ከሰበሩ መሳቅ አለብን ፈካ ማለት አለብን ፍቅር ከሰበሩ እኮ እንደ ሰዎች መኖር አለብን ስለ ፍቅር እናወራለን በእኛ መካከል ጥላቻ በእኛ መካከል ጦርነት ነው አንድ አይደለም ጅሬኛ ከኛ ኮሚኒቲ nama terapi nama namaskar nama mana kesini wambude wambane nama timuka yohinde miskakenya basa je dola wanu juwantera guddina ko besiti emotionally spiritually wandu mati mature dola wangane na guddini ke ko sedin tukuru wate kente ka wala sedin guddane idi kata tu mugo ida mamsawu ngize ndako ko chote barso ka jeni nan ya kasa sidigal wai ko genya ya wai mal genya ya और बस निकले तो तमन नो और फ्री का तो कि गेम तमन नो कि इंडिया का नो सिनिगले और तो नेचुरल को लो द ने नो यो तो